mucaan sun gabbahee mucaan sun anama yoo xiqqaate waggaa 5 agamiin beeka osoo bareedduun ittiin heeruminiin dura osoo ta'amma asirra deemtutuun illee ittiin heeruminiin dura kunno dura beeka yeroo inni singilii beeka mucaa kana. Mucaa yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha. Yoo irra ejjate dacheen quunne yoo dubbate nama hin quunneedha mooyee jechuudha. Nama dalagatu nama hin dhunne nama hin sakkarre nama maal hin jenne jechuudha mucaan sun. An abbaa barbaaderraa kakuun seenu mooyee irraa kakuun seenan garu. Nama dalagatu nama ifaajatu nama bitaa fi mirga hin laalle jechuudha. Yoo sobeetiin jedhe warri Dubaa hin qabuu dandeettan bakka kanatti jechuudha. Tokkoffaa san lammaffaa ammoo mucattiin haa aarteeyyuu haa maal jetteeyyuu poossatte. Dhugaadha miira dubartiiti ni aarti dubartiin takkan beektu lama wallaaltodhan sani akkuma harmi isii rarra'u qalbiin isii rarraati aartee poossatte waan poossatte san poossatte. Nuti dubartiin miti lubbuun lafa kanarra jiraannee miti duuneeyyuu rispoonsabilitii maatiidhaa fi rispoonsabilitiin jiruuf jireenya waan nurraa hafu natti hin fakkaatu. Namni maatii qaba, haadha qaba, abbaa qaba, waa meeqatu jira. Dhimma jaarsaa jaartii bicha hudduu ta'uu hin danda'u. Jira dhimmi biraatis baay'een. Meebi maatii waa jalaa balleessanii ta'uu danda'a. Obboleessi waa godhee ta'uu danda'a. Karaa obboleettii waa ta'uu dandeetti. Jaarsaan wal tumuu danda'an jaartii isaati. Maal jenna rabbii jedhaati. Ija ilkaan cabsitaniiti ilkaan jalaa cabsitanii ka gubbaa bichaan isin waliin jiraataan jirtu keessattuu dubartiin teennata dhiirri kenna kan arsii kun faati waa'ee dubartii tumuuf dubartii dha'uurraa osoo dubbachuu baattani. Akkasuma dhaltuun teennatan arsii tun faati waa'ee dubartii tumuuf dubartii dha'uurraa dubbachuu baattani. Gurra tokko duunnee tokko dhiira kenna waliin jiraataan jirru yoo tumatee yoo dhayatee jedhe mirga guutuu qaba haadha manaa isaati. Dhayachuuni lolachuuni itti kaa'u maa dhiira ta'e qofa. Inde maa dhiira ta'e qofa kan ittiin hin lolanne. Ka hin dhayanne ka mana keessaa sagalee ol fudhatee hin dubbanne maa dhiira ta'e qofa yookaan maa dayyuusa jettan yoo matumaa isaatiifuu gabbaatee ka dubbattu taate yoo matumaa isaatiifuu gabbaatee ka loltu taate dhiira dayyuusa maa jettan qofa baga lolatee baga dhayatee baga itti ka'e haadha manaa isaati gabbaree walgalee akka rabbi jaalatutti karaa rabbiitiin fuudhee ilmoodha dhalee jiraataara parastaamoolii nyaachisaan jiru. Tan isa duuba fuutee isa dura fuute waggaa 2 waggaa 3 dura fuute meeqa kamtu kiniinima bichaadhaan jiraataara ol qajeelte. Isatu irra fuudhabee isitu dhaluu dhabee rabbitu beeka. Hadda fuudhe kabajaadhaan ilmoo irraa argate ilmoo garaa qabdii fi mana taa'aa jirti. Sigalee mana taa'aa jirti baatee kushina namaa hojjetaan jirtu. Adabattee mana taa'aa jirti mana ofii keessa jechuudha. Qara hojii suuqii keessa jetti sanuuyyuu hin argu kuno adabattee mana taa'aa jirti dalagataa wanna jedhaa 24 zooree galgalatti galaa jira jechuudha. Jaarsaa jaartiidha ilkaan lamaanuu waliin bu'an dhayachuu ni danda'a lolachuu ni danda'a waa mana keessaa baduu danda'an mirga guutuu qabaa jechuudha mirga guutuu qaba. Mirga guutuu dhimma isaan lamaaniiti. Isiniin mari'ateeti miti kaleessa ka fuudhe akkuma isinuu jette. Kaleessa bareedduun akka arsiititti yookaan ammoo akka oromootitti koota bakka kana naalaala isiniin jettee gaafa isa heerumtu san. Naalaala isiniin jettee isiniin hin jenne jechuudha. Faaxumaa naalaala hin jenne Kadiijaa naalaala hin jenne haadha Faaxee naalaala hin jenne jaalattee ta'eefi jennaan biyya tokko keessa waliin jiranii fireendiidhaa hanga jaarsaatitti wajji jiraata namni tokko. Namni unkaan ka onlaayinii irra jiru waa meeqa wallaalee mataa haga miilaati wallaalee wal fuudhaa jira ka onlaayinii irra jiru. Ka lafa jiru ammoo jechuudha fireendiidhaa haga jaarsaati waliin jiraatee wal fuudhaa jechuudha. Siingalee erga wal xabbatanii waa meeqa wal godhanii fa'aa wal geessaniitiin erga jedhanii fa'aa wal fuudhee waliin jiraataara namni biyya tokko keessa jiru. Eessa waliin dhaqanii sargii waliin dhaqanii booya waliin dhaqanii bakka meeqa wajjii deemaniitiin wajji jiraatanii jechuudha. Ta'eefi jennaan itti heerumtee waliin jiraatte. Danda'uu qabdi jechuudha isiinis. Argitee danda'uu qabdi. Ani itti himee jira isitti illee. Ta'an illee yoo taate obboleettii teennatan hireen isiidhaa jaarsaan adda baafte illee yoo taate waan isiin asirratti gootu ni argaan. Dubartoonni teenna filiis abbaa manaa keessan hanga inni isin harka jiru elmadhaa sukkuumadhaa wajji jiraadhaa. Hanga inni isin harka jiru. Hanga inni isin harka jiru. Waan barbaaddan godhaatii irra gangaladhaa irra garagalaatii waliin jiraadhaa. Didee luka dhahee deemee miti karaa dudda luquusii haa godhuu jedhiin. Bakka karaa dudda luquusii haa godhu. Haa jiraatu jireenya mataa isaa. Atis laayifii kee jiraadhu. Abdaa kaleessa kuteef jettee hadha wannummaan laayifii kan kee borcituu maani teetteeti nati inshaallah. Wannummaan laayifii kan kee borcituuf. Deeme kalaas deeme jireenya biraa kalaas inni deeme ka biraatti dhufa
Sinigalee kabiraati dhufa kabiraa wajji jiraatta. Ati yoom sammuu kan kee kabirootiif bantee kennitee jireenya kan kee kabiraatiif bantee kennitee waliin jiraattaa jechuudha. Sukkaara kaanitis sitti jira jechuudha. Dhibee kaanitis sitti jira. Kaansarii kaanitis sitti jira. Argitee erga inni deemee jireenya mataa kan keessanii jiraadhaa adabadhaati. Wannummaan teettaniitiin sa'aa 24 balbala jala qottaniif hin jiru. Dura eessa jirtan gizee inni deemu gizee eega hagana kanama hinaafsisu ta'e eega hagana kanama gubu ta'e eega hagana ka kaansarii namatti ta'e dhibee namatti ta'u ta'e gaafa inni jedhe akka nama beeytii rabbi xawwaafuuti xawwaaftanii maa waliin hin jiraatina eega addaan batanii akka hin jiraanne ofiin murteessitan. Qurxummiin bar bishaan keessaa yoo baate jiraachuu waan hin dandeenyeef bishaanitti hin qoostu jechuudha. Adabattee bishaan keessa jiraatte. Isaan adda baatanii jiraachuun eega kadhagaa caala isinitti ulfaatu ta'uu beektan waan inni jedhe aamiin jettanii waliin jiraachuu qabdanii jechuudha. Erga adda baatanii ammoo aamiin jettanii adabattanii jireenya mataa keessanii jiraachuudha. Jireenya namaa borcuun hin barbaachisu jechuudha. Taanii ijoolleen keenya kan miidiyaa irra jirtan dhiifamallee naa godhaa ani wallaaltuudha isin caalallee hin beeku. Wanni anis waa baay'een balleessa. As na falate bakka kana na go'e. Lammaffaadha warri bultii ijaarratanii qabdan lamaan jaarsaa jaartiin. Jaarsaa jaartii warri bultii ijaarratanii qabdan lamaan. Waliif obsuu, waliif sabaruu, waliif danda'uu waan jedhu baradha. Waan jedhu dubartiin hin obsitu obsan qabdu ati ka dhiiraa obsiifi. Ati ka dhiiraa gorsiin. Ati ka dhiiraa irra tariifi. Gastii irra fiiddee isiidhaan waliin deebii hin kennin. Gastii irra fiiddee waa'ee bultii tanteetii irraa intarvii hin ta'in. Never waa'ee bultii tanteetii irraa gastii irra fiiddee intarvii taate taanaan beeki siree ati irra ciiftu san namatu irra sii ciisaa jira. Ati irra ciisaa hin jirtu jechuudha. Waa'ee dhimma jaartii tanteetii irraa intarvii taata taanaan. Eenyu haati faatee kan gastii irra ol si galchitee intarvii si goote waa'ee dhimma bultii kan keetii irraa. Faaxumaan eenyu yookaan ammoo namni biroo eenyu waa'ee dhimma kan keetiif dhimma niitii tanteetii irraa kan intarvii si godhaniif. Jaartii tanteessa irratti situ leenca jaartii tanteessa irratti situ jabaadha jechuudha. Kasirra jaartii tanteetii aanu hin jiru. Yoo xuuxumaa jedhaa fi paantii isii taate malee isiyyuu irraa baaftaa jechuudha gizee hojii ciiftu. Qullaa qama isiitti aantee hojii ciifta. Wannummaan gastii irra xulxul jettaniitiin intarvii nurraa taataniif tokko hin jiru isiniin jedha. Akkasitti ijoolleen kenna waan hin hubatin. Meeshii hadha isin ol baate lafa wayii abbaan jalaa gurgurate dhimma kana isiniin jette maal jettamee gaafa fiddanii gurbaa nama asirra rarraafte. Hoolaa wayii abbaan jalaa gurgurate sanii faarte yookaan sa'a wayiiti waan isin itti aartee waan san goote hin beektan mee maal gootan mee akkuma gaafa dhimma kiyyaa jechuudha. Kanaaf waan hin taane naasayinaa isiniin jedhaa dhiifama yoo daangaallee isinitti darbeetiin jedhee ana gumana fakkaatte dubbadhe bultii namaa keessaa dhaabadhaa hin fokkata. Manu waan keessan mana dhoofadha warri waan keessan mana ala gayyaastan. Namni waan keessan yoo alatti gadi yaasin namni waan namaa keessallee seenu hin jiru. Waan keessanillee lafaa kaasu hin jiru. Fiddanii miidiyaa afoon nutti hin fidina. Carraa nu kanita Faatuma sa'a tokko dhageeffanne. Maalaa cecceqoomi. Nutti hin fidina waan keessan dhoofadhaa manatti. Mistira yoo nu fiddan zaraggaftani nu ammoo na bokkaanee dhooyna. Ati bakka kasira laaluuf kasii waa jedhullee fayyaan qabu ati abokka'ii ani uummata kaawwaleen jechuutti jira ani ati abokka'ii rakkoon qabu bukeessi haga afilanyaa ta'ee wannoo ta'ee haga baafte itti baasii ati garuu uummanni kaawwaleen jireenya namaa keessaa hafa dhiisaa kalaas rabbiin kadhadhaa fi rabbi nagahan isii haa hiiku atillee bareedduun rabbi jedhiiti sa'aatii kanatti dubartiin jechuudha dhiifamallee naa godhiiti sa'aatii dubartiin. Teetee saaloonii deemtee silaa amma saaloonii deemaa sabana durii sana ammoo hin wanna jedhameetiin qaama ofii kana tottolfamee maal godhamee waa hedduu godhamaa heexoo qopheeffatti dubartii ilaala.